akka jette dhageesse Oromoon ijji gaara duuba waan garre tamuu taadhaan firraa guuranii jette Oromoon yeroo hedduu makmaaksa Oromootti fayyadamaa jirta atu waan akkanaa tana garuu waan ifirraa arkuu dhabdeef na dhibe gare baay'ee na dhibu jiraan haalaan na dhibu jira maaliif akka taate firiin jaalalaa najisamee jira akkaan laalee harkutti gurbaan najisamee jira siggabaa qilleensarra yoo jiraanne qilleensa seenii shabaqaa seenii ilaali waan inni haasa'u jiru guyyaa sanirraa kaasee jarri wajjiin jira wanni nu bira dhiyaatee gurbaa kana jara kana qabneeti jara kana qabne akkam goon maaltu tarkaanfiin itti aanuu qaba mariis wanni nurraa muratee cal itti jechuu dandee waan jaraan wal qunnamee jaraa wajjin haasawaa jiraniif. Firiin harka namaa keessa jira saayiboota. Anis galgala sanii egaa isaaniin adda baane booda mudannoo ajaa'ibaatu na qabatee egaa gaafa sanii kun ogaa dila hanga ammaa jawaatee fi caalaa biratti deebi'uu hin dandeenye. Galgala san waan ajaa'ibaatu na mudate hedduutu akka namaa isaanitti kijibee gaaggizee isaan telefoonaan bilbilanii dumaashii tiyyaa akkuma jettee dumaashii kiyya hootuutii shaabboona dhugii jetteeti afeerra gootee jirti akkuma agartanii viidiyoo irratti zakkoodhaa fi furmaatee fi naa jettanii egaa obbo Jawaadeeni akkati nu yaaddus ni beeka Jawaadeedhaaf hin yaadne malee akka gaariin nu yaadda anis gaa si cinaa dhaabbadheetiin gargaarsa si godhaa jeetiin galgala san booda as bahe akki isin itti galgala san gartee migaana dubbiftanii na gadhiiftanii achi booda baqa hin amanee baran hin amanee maaliif uummanni kun isin jala deemaa akkanatti hiriira galee yoo si dhufellee firii jaalalallee halaalatti ammarraa kaasee jarjartee harka buutee harkan fuudhin mucaan faalamee jira hayyee gaa deebinee dachaanee maaliif deebitan jettaniillee gaa yaaddoon keessaniin oolamuutii yaaddeenaadha dubbii waan ajaa'ibaa dubbii ajaa'ibaatiitu lammata na deebisee har'aan tan waan ajaa'ibaa osoo saayibni kiyya Jawaadeen caalaa shakkuuti Woman dubbadhuun wallaalee tara takkaa miti lama madda deebi'eeti gaa shakkii duraan qophii irra dheesse akkuma quba qabdan sanitti arra dubbiin bakka caalaa sanii jirtu gaa bakka biraatiin dhalatte waan ajaa'ibaatti as ba'uu ta'a inshaallah dhugaan afaan qaban funyaaniin dubbattii jette Oromooni dhugaan dubbachaa jirti gaa kun warraan tanaas ba'uuf deemti maali yoo kayyattan taate mee viidiyoo firii jaalalaa galakkise jala seenaa laalaadha halkan silaanuti abdi qabne isinillee ragaa baatanii jirtanii zakkoon halaala hin jiru isinirraa karaarraa maqalee dhokoteeti isin laalu jira malee naannuma san jiraa jettanii turtanii wanni isin jettan san lafan buune saayibni kiyya Jawaadeen amma yoo waan kana jeeniis dhugaanan se'u hin fudhatu niin beeka akka inni hin fudhannees haa ta'u garuu arra viidiyoo inni gadhiise waan inni haasa'u jiru guyyaa sanirraa eegalee kanaaf Jawaadeen yaaddoynee fi eega isa achitti yeroo abdi qabnu san wajjin qabnee ibbiraa dhabne gaa mucaan bakka kana seenee jinniin fuutuu isniin fuutuu hidhamnee kaanee kunnee gurbaa fuunee kunnee eega gurbaa fuunee kunnelleedha bakka dhayne san yegguu dhayne itti bilbillee aboo way humaa si mudate eeyse jirta dhufnee si fuuna moo kami hayyee okaa karmanaa deebii akka yeroo sanuu isaanii wal qunnamee gartee isaanii wajjin jiru ifumaafuu ragaa bahee jira jechuu nutti akka nu kijibaa jiru kana gaama Jawaadeen yoon je'eenis isa biratti fudhatama hin qabdu garuu dhugaan turti malee dhugaan numa baati hayni ni cita ni qallata malee hin citu jette Oromooni ammas ba'u jira kuno arra guyyaa halkan sanirraa kaasee jeen halkan sanirraa kaasee an si wajjin jira si bira dhaabbachuudhaaf qophiidha inumaatu san bira qutiiti Jawaadeen maqaa irraanfatee maqaa wallaaleeti eenyu jettaniin gaa obbo Jawaadeen je furmaateen caalaan jeet Jawaadeen maqaa irraanfatee duruu maqaa irraanfachiisee jarri shira jira nu jidduus nama odeeffannoo kannuuf anammaan duraas jechaatu maan ture namni dhugaan isa waan akkanaa kana dubbadhuu fi saayibni kiyyaa anumaa una shakkuu danda'e bilaashii miti waan nuti iccitii goonee silaa mareenneewu jarri akkamitti arkachuu danda'e waan jiru duraan dhibaa ture arra garuu hin turre olteen bultuu dhugaanii hayni beena fakkaata hangi tokko inshaallah ganaa guddoon ba'u teessi
waan gartee shakkii duraan ammaan dura na shakkan sanuu ganaa sheena'uuf ta'an elloonuu caalaa naguma dilii itti seenaa turre caalaa miti dubbiin bakka jirtu jirti haqa ammaan booda gana arku teessan jawaade seeniiti viidiyoo firiidha laal beekaa irra diddibaa goggodhe malee ammaahu jawaadeen waan gartee dhiifama gaafatte sanii fi dhiira taatee maarree irra qaqqabaadha dubbiin karees akka jette dhageessee Oromoon ijji gaara duuba waan garre tamuu taadhaan firraa guuranii jette Oromoon yeroo hedduu makmaaksa Oromootti fayyadamaa jirta atu waan akkanaa tana garuu waan ifirraa arkuu dhabdeef na dhibe gare baay'ee na dhibu jiraan haalaan na dhibu jira maaliif akka taate firiin jaalalaa najisamee jira akkaan laalee arkutti gurbaan najisamee jira siggabaa qilleensarra yoo jiraanne qilleensa seeni shabakaa seeni ilaali waan inni haasoo jiru guyyaa sanirraa kaasee jarri wajjiin jira wanni nu bira dhiyaatee gurbaa kana jara kana qabne akkam goon maaltu tarkaanfiin itti aanuu qaba mariis wanni nurraa muratee cal itti jechuu dandee waan jaraan wal qunnamee jaraa wajjiin haasawaa jiraniif maammeelleen dabalataa yoonii fi harka keessaa akka qabaatu taate bikka maammee saniin shakkii qaba turti malee haayiniin qallate malee hincitu jettee Oromooniiti itti dhaqqabuu teenya suni asuma bahuu teessi waan hedduu jira haala kanaan wanni nuti hin beekne nu fakkaatanii nu wajjiin ta'aniiti namoonni ati saahiba jettee dheengadda anana shakkiteeti isa fiqqabdee anana shakkuu turte si wajjiin taa'een na komate arra waan inni haasa'u jiru dhiirummaa tokkootis harma quudhuufi jira dhugaadhaa obboleessa keeti isin walitti fayyuun nu hundinuu itti gammanna itti fayyaan teessan nagayni keessan araaramni keessan bareedaadha akkuma jirutti tahee garuu keessa dubbii tana keessa waan guddootu jira itti dhaqqabuu teessan maas irra gahuu teessa guyyaa irra geesse caalaan maal jeenaan ji arraba kanarraa rifeensa na buqqaasi guyyaa san haasoo kana qacello gattiin xale haasoo kanaatiitu akka malee sammuu na tuqeetiniin mataan na oowweetiniin lammada deebi'ee dhaamsa kana si kaayuudhaaf as bee waa hedduu qaxaxamaa jira dhiifamni kun dhugaa mitii keessa shirri numa jiraa jechaatiin jira hangammaati isaan dhaamsa si kaayee ijoollee abdiitii fi baga gadhiifte ijoollee abdiitiis jaartii abdiitiis dubartiidhaa fi daa'imni isaanii wajjin dilii hin qabu yakka san keessatti qooda hin qabu akkuma ilmaan Oromootu jechaa jiranii garuu osoo ijoolleen sanii fi jaartiin abdiisii harka jiranii tarkaanfii fudhachuunis isaan dhibeetee haala mijjeeffachuu jiran fakkeessanii isaan nu harkaa baasanii abdillee silaataa ta'ee fi abdii fi afarsaallee nu harkaa baasuudhaaf wanna kana xaxaa jiranii kanaafu siin jeetiin jiran ammaan duraasi nu keessatti jaarmee jaarrataniiti dheengadda komiin ati na qomattee gartee as baatee naafatti deebinee dhiifama ol gaafanne sun waa hedduu as baaftee jirti ammallee komiin sannis ni tolchite waa hedduu sirreessite waa hedduu nuuf as dhiyeessite waan nuti silaa hubachuu dadhabnee hundaa'u dirretti as nuu saatattee as nu baasaa jirti kanaafu yoo si dhufellee firii jaalalallee halaalatti ammarraa kaasee jarjartee harka buutee harkan fuudhin mucaan faalamee jira nagaya jaalalateetiif yookaan araara keetiif dhiifama si gaafachaa hin jiru miidiyaa irratti torbee guyyaa adiidhaan duraan ganda keessaan halkaniin dukkanaan ganda keessa deemaati ammaan tana kun odirrebbee alhamdulillah bilisa qiyyaan araarame shaaraa walakkaa fakkeessuufi kun if nama dagachiisuufi kun hundinuu tooftaadhaa nu keessatti hidda jaarrateeti odeeffannoon dabraa fi jiraa maal jechaa jiran nuti isin bira qaamaan dhufnee wajji taa'uu baannus zaa isin baatan zaa isin suuqa jimaa deetan zaa isin bobbaatan zaa isin galtan eeysa akka taa'u jirtan karam akka deemu jirtan maal haasa'utti akka jirtan takka takkatti isin quba qabnaa fuula keenya dura ta'anii abdii fi afarsaan hin jenne nun jechaan jiranii si qofa osoo hin ta'in walumaanii si qofa irratti jitee busee osoo hin ta'in isaan afaan isaaniitii baafatanii sa'a 24 halkanii fi guyyaa sochii teessan takka takkatti waan isin gootan nuti isin quban qabnaa jechaa jiran kuni jechuun jaarmee guddaa nu jidduutti nama nu jidduu jirurraa qunnamtii nama qaban ta duraati as baate mallattooni of eeggannoo gootus ammaan booda waan narra jiru dirqama narra jiru dhaamsa qiyya si biraan ga'eetiin jiran kanaafu viidiyoo isaa narrallee akka waa hubachuudhaaf dandeettii narra qabdu siin beekaa
viidiyoo isaa jalaa seeniiti haasawni san karam akka deemu maal qabdiin ijoon dubbiin keessa waa akka jiran gasseeniiti hubadhu ilaan gadhumaatti viidiyoo isaanii hordofiiti. Kanaatu akka malee onnee na butee akkaan lammata miidiyaa irratti ol deebi'ee viidiyoo kana dhaamsa kana waraabee dhaamsa kana sibiraan ga'u no godhe.